Deeggartoonni kubbaa miilaa Israa'el Amsterdam keessatti haleelaman. Shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa odeeffannoowwan keenya guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhiyeessina. Hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeeraa gara bal'ina oduutti darba. Hooggantoonni hojiilee riifoormii humna qilleensaa Itoophiyaa daawwatan. Pirezidaantii Riippaabilik Seeraaliyoon Juuliyaas Maadaa Baayoo fi Ministeerri Muummee Giinii Amaaduu Ouriibaahin hojiilee riifoormii humna qilleensaa Itoophiyaa daawwataniiru. Ajajaa olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa hooggantoota kanneen simachuun hojiilee riifoormii dhaabbatichaa hojjetaa jiru daawwachiisaniiru. Ministeerri Raayyaa Ittisaa Injiinar Aayishaa Muhammad, Ministeerri Qonnaa Dr. Girmaa Amantee fi qondaaltonni olaanoon humna qilleensaa Itoophiyaa irratti argamaniiru. Hojiilee riifoormii dhaabbilee nageenyaa keessatti hojjetaman ol ka'iinsa Itoophiyaa kan madaalanii fi dhaloota kan boonsan ta'uu hooggantoonni kunneen dubbataniiru. Dureewwan konferensii addunyaa beelarraa bilisa irratti hirmaachaa turan gara biyya isaaniitti deebi'an. Dureewwan biyyoota garaagaraa konferensii addunyaa beelarraa bilisa irratti hirmaachaa turan gara biyya isaaniitti deebi'aniiru. Ministeerri Deetaan Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaadar Burtukaan Ayyaanoon buufata xiyyaara idil addunyaa Booleetti argamuun dureewwan kanneen geggeessaniiru. Itoophiyaatti dhaabbata misooma industirii mootummaa gamtoomanii waliin ta'uun konferensiin addunyaa beelarraa bilisaa onkololeessa 26 hanga 28 bara 2017 magaalaa Finfinneetti yaadannoo injifannoo Aduwaatti geggeeffamuun ni yaadatama. Oomishtoonni simmintoo raabsitoota barbaadaniif oomisha isaanii akka dhiheessan kallattiin kaa'ame. Oomishtoonni simmintoo raabsitoota barbaadaniif oomisha isaanii akka dhiheessan kallattiin kaa'amuu Ministeerri Daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksise. Oomishtoota simmintoo waliin haala dhiheessii fi fedhii jiru wal simsiisuun danda'amu irratti mariin geggeeffameera. Dameen indaastirii ijaarsaa guddachaa dhufuu hordofee fedhiin simmintoo haalaan dabalaa jiraachuu Ministeerri Daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasahun Gonfeen ibsaniiru. Dhiyeessiin simmintoo yeroo ammaa toonii miiliyoona 7 ta'uu eeruun fedhii jiru guutuuf toonii miiliyoona 20 ol oomishuun kan barbaachisu ta'uu Dr. Kaasahun dubbataniiru. Dandeettii oomishtummaa parsantii 80 ol guddisuun murteessaa ta'us kaahaniiru. Walitti hidhamiinsi gabaa oomisha simmintoo kana dura gama ministeerichaan geggeeffamaa ture hafuu hordofee oomishtoonni simmintoo oomisha isaanii raabsitoota barbaadaniif dhiyeessuu akka danda'an Dr. Kaasahun kaahaniiru. Mootummaan gabaa oomisha simmintoo to'achuu fi hordofuu oomishtoota seera hin kabajne irratti tarkaanfii kan fudhatu ta'uu ibsuun ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Tootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa gara oduu biyya alaatti isin dabarsina. Tiraamp qindeessituu duula filannoo isaa kan turte Suuzii Waayils hooggantuu Waayit Haawus gochuun filaniiru. Doonaald Tiraamp duula filannoo isaa qindeessuun kan milkoofte Suuzii Waayils hooggantuu waajjira Waayit Haawus akka taatuuf muudaniiru. Haadha icciitii fi tarsiimoo jedhamuun kan beekamtu Suuzii Waayils itti gaafatamummaa waajjira Waayit Haawus taasisuun muuduun aangoo gurguddaa irratti namoota tibba kana muuduu jedhamanii eeggaman keessaa ishee tokkodha. Haadha icciitii namni jedhamu kun aangoo olaanaa Waayit Haawus argachuun dubartii jalqabaa ta'uunis ibsameera. Suuzii Waayils guyyoota 73 booda Waayit Haawus kan seenan Doonaald Tiraampiif gorsituu imaammataa fi hojmaata guyyaa guyyaan ta'uun tajaajilti jedhame. Waayils duula filannoo keessatti qooda olaanaa kan baate dubartii cimtuu fi haadha kalaqaa ta'uu ishee Doonaald Tiraamp erga muudama isaanii kennanii booda haasaa taasisaniin dubbataniiru. Oduu biraatti yoo dabarru deeggartoonni kubbaa miilaa Israa'el Amsterdam keessatti haleelaman. Deeggartoonni kubbaa miilaa Israa'el Amsterdam keessatti haleellaan irratti raawwatamuun gabaafameera. Kun kan ta'e wayita kilabni kubbaa miilaa Israa'el Maccaabii Teel Aviv jedhamu tapha Yurooppaa Liigiif Amsterdam deemetti ta'uu himameera. Haleellaa kanaan namoonni 5 madaa'anii 62 ammoo to'atamuu poolisiin Daach beeksiseera. Pirezidaantiin Israa'el hokkora deeggartoota kubbaa miilaa Israa'el kanarratti Amsterdamitti raawwatame yeroo balaaleffatanitti haleellaa onkololeessa 7 Hamaas isaan irratti raawwateen wal qabsiisaniiru. Pirezidaantiin Israa'el Neezerlaandis Israa'elootaa fi Yahudoota haleellaan irratti raawwatamaa jiru hundaaf eegumsi gochuu fi akka barbaachisu tarkaanfii barbaachisu hundaa akka fudhataniif gaafataniiru. Ministeerri muummee Daach Diik Iskoof gama isaaniitiin haleellaa farrummaa semeetikii lammiilee Israa'el irratti raawwatameen nahuu dubbatan. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu deeggartoota kilaba kubbaa miilaa Maccaabii Teel Aviv baraaruudhaaf xiyyaarota waraanaa Neezerlaandis erguudhaaf karoorsanii turanillee booda garuu haquu isaanii dubbatan. Benjaamin Netanyaahuu erga qondaaltota waraanaa Israa'el waliin mari'atanii booda Neezerlaanditti ergama baraartotaa piroofeeshinaalaa ta'an erguun barbaachisaa miti jechuun murteessan. Jalqaba garuu waraanni xiyyaaraa 2 gara magaalaa guddoo Daach Neezerlaandisitti kan ergame ta'uu himuun
amma garuu lammiileen Israa'el xayyaarota siivilii ta'aniin gara biyya isaaniitti akka deebi'an himameera. Osoo kanaan jiru ministeerri dhimma alaa Israa'el Geediyoon Sa'ar daawwannaa dippiloomaasii hatattamaaf gara Neezerlaanditti qajeelaniiru. Osoo gara Neezerlaanditti hin qajeelin dura Geediyoon haleellaa deeggartoota kilaba kubbaa miilaa Israa'el irratti raawwatame Awurooppaa fi addunyaatiif akeekkachiisa guddaa jedhanii dubbatan. Biyyoonni bilisummaa jaallatan dimokiraatawaa ta'an jibbi ija baasee akka kanaa yeroo daandiiwwan isaanii gubbatti akkasitti mudatan osoo hin adabin darbuun alseerummaadha jechuun akka seeraan agarsiisutti hacuuccawwanii fi haleellawwan Yihuudota irratti jalqabe Yahudota irratti hin xumuramu jechuunis akeekkachiisaniiru. Biyyi Israa'el lammiilee keenya farrummaa seemitikii sodaachisaa ta'e Amsterdam keessatti gara jabinnaan haleellaman isaanii mirkaneessuudhaaf waan danda'amu hunda ni gooti jedhan. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduuwwan keenya guyyaa har'aatiif qabannee kan hanga ammaatti dhageettanidha. Qaroo Miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun wajjin turan dhaamsa kennam.